Ashama akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo hiriyoonni koo kan Facebookii kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtan akkam jirtanii jedha. Haala yeroo ammaa xiqqoo kanarratti ni waa jechuu barbaadetin ni viidiyoo kana waraabuuf dirqame. Haalli kunis maal inni yaada gabaabaa yaada amma OPDO'n biyya keessatti sardamee waan qabuu fi waan gadhiisu wallaale kanarratti jechuudha. jalqaba irratti wanti nani jechuu barbaadu OPDO'n yeroo hundumaa wanni isaan godhan tokko taa'eetu tokko ari'a jechuudha. Maalinni kana yeroon jedhu har'a abbaan duulaa namoota baacaa dabalee ari'ee jira. Borummoo warra isatti aanee jirutu abbaa duulaa ari'ee abbaan duulaa akkana godhe jedhee wal ari'u jechuudha. Kanarraan kan hafe murtiin tokko kan dhufu hin jiru jechuudha. Nama ari'uun seera jijjiiruu miti, sirna jijjiiruu miti. Wanni barbaachisu uummanni Oromoo sirna jijjiirudha. Sirni kun yoo jijjiirame malee furmaanni tokkollee ilmaan Oromoof akka hin qabaanne. Namni achi deeme fi achi namni biraa itti fiddanii fi wanni takkallee wanni sirraa'u tokko hin jiru. Wanni guddoon sirraa'uu qabu sirna kana sirna gabroonfataa, sirna nama nyaataa, sirna beeytee dimokiraasiin takkaa'uu hin qabne kana yoo balleessan qofa yoo diigan qofa. Kana diiganii sirna dhugaa gaaddisa dhugaa yookaan kan ilmaan Oromoo irratti jiraachuu danda'an, irratti sooromuu danda'an. Beeytee kan yoo karaa sa'aatii barbaadanitti bahanii sa'aatii barbaadanitti galuu danda'an. Sirna akkasii yoo ijaarranne qofa jechuudha. Kanaafiyyuu wanni inni asiin as bahee har'a wanni nuti balleessine nutu balleessee warra biyya alaa miti kan inni jedhu yookaan humna biyya alaa otoo hin taane warruma hojii keenyatu balleessee hojiin isaanii akka balleessaa ta'e jalqabarraa kaasanii hamma dhumaatti hin beeka jechuudha abbaan duulaa. Kana otoo beekuu hojjechaa jira. Kanarratti boru itti gaafatamuuf ta'a. Kaleessa amata lama dura Saawud Arabiyaa deemee namoota miti hattuutu ajjeefame malee warri barataa miti jedhee dubbate. Achi deebi'ee biyyatti garagalee biyya keessa seenet biyyatti illee waan biraa dubbate jechuudha. Maalinni wanni inni haasa'u yeroo hundumaa akkuma nama beektee maraatee fayyee gaafa namni maraatee fayyee gaafa itti ka'a. Gaafa itti keessa waan hin taane haasa'a. Gaafa itti ka'u immoo gaafa fayyaa qabu immoo waan tokko haasa'a jechuudha. Kanaafiyyuu yaada akkasii waan oofaa jiru natti fakkaata. Kanammoo wanni inni amma jechaa jiru yoo dhuguma abbaa duulaa wanni kun dogoggora bulchiinsa kanaa eegatee bulchiinsa kana diiganii ijaaruudhaaf mootummaa gabroonfataa kana ilmaan Oromoo buqqisuudhaaf wayyaanetti gaafa qawwee kee garagalchite. Ati achirraa gaafa wayyaaneedhaan lolte gaafa beektee eenyu Sibahat Naggaa fi Abbooy Tsahaayee fi Geetaachoo Araddaatti rasaasa itti naqxe gaafa sani jechuudha. Gaafni ati sirni kun bulchiinsa kanatu rakkina qaba kanatu rakkina fide ka jedhu sun furmaanni kana gaafa ati isaan achirraa buqqiste yookaan achirraa Finfinnee irraa isaan ariite jechuudha. Kanarraan kan hafe OPDO'n xalayaa fidanii dubbisanii waan gubbaadhaa gadi barreeffame afaan namaatiin afaan beektee kan biyya bulchu Oromoo isin eegatee akkamitti barreeffamni afaan keessan afaan biraatiin barreeffamee isinii dhufa. Walgahii irra teessanii yeroo dubbistan ilmaan Oromoo kana quba hin qaban jettaniiti. Kanaafiyyuu akka isin of dandeessanii jiraachuu hin dandeenye, akka isin of dandeessanii biyya bulchuu hin dandeenye, akka isin riimootiidhaan sochootan wanni nuti Facebook irraa isinitti lallabaa jirru kunoo dhugaa ta'ee gadi bahaa jira jechuudha. Dhugaa ta'ee gadi bahaa jira jechuudha. Ganaamoo yoo isin amma gochaa jirtan kanarraallee duubatti of hin qusanne yoo kanarraa of hin deebisne ganaa laal mana kaabinee gubate jettee miti mana kaabinee miti ganaa ijoollee keetii fi manni kee wajjin walitti si gubuu deenya taa'e kana quba qabaadha. Kana akka gaariitti yeroo beeka yeroo sadii yeroo lammaffaan si jechaa jira jechuudha. Maaliif yoo ati ilmaan Oromoo irraa deebi'uu baatte yoo ilmaan Oromoo ajjeesisuu baatte yoo ati sirna yoo isaan ilmaan Oromoo ajjeesan ka ati harka guttuuf taate atii fi manni keellee bor wajjin gubachuu teessanii hin jedhe ijoollee kee wajjin walitti qabame. Kanarraan kan hafe yoo akka uummanni Oromoo afaan gamarraan bulchiinsa kanatu rakkina qaba
eega bulchiinsi kun rakkina qabaate ilmaan Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran sammaa gadi yaabni dur maaliif nama kana achirraa ari'uun dura nama kanatu balleessee jira warra mana hidhaa jiran kana hundi isaanii gadi haa gadhiifamanii jettanii maaliif san hin murteessin san irratti maaf hin dubbanne warri mana hidhaa keessa jiru sun dhala namaa miti kanaafuu bulchiinsi amma isin ooftan kun bulchiinsa sobaa bulchiinsa kijibaa wanni isin haasa'aa jirtan tokkollee kan dhugaan takka keessatti argamu jiru jechuudha maaliif namoota hidhaman san irratti waa tokko wanni isin dubbattan hin jiru isin mootummaa keessanii fi dhaaba keessan oolchuu dhaabni keessanii fi mootummaan keessan yoo akka horii marga dheedee jiraate margillee hin jiru maaliif dajii akka margi hin biqille summii fiddanii itti naqsiisanii jirtan kanaafiyyuu wanta akka wanni isin jiraachisuu danda'u hin jiru uummanni yoo ta'e isin jalaa garagaree jira jaarsummaan isin biyya keessatti deemaa jirtan jaarsummaan abbootii amantii abbootii gadaa sigalee abbootii qabeenyaa qabattanii biyya keessa naanna'aa jirtan kun waan sin baasu miti waan furmaata fiduu miti kana dhiisati furmaata wanni fidu furmaanni wanni fidu barattoota wajjiniin dhaabbachuu yoo dandeessan yoo uummata Oromoo wajjiniin dhaabbachuu dandeessan furmaanni tokkichi isin qabdan kana qofa kanarraan kana oopshinii kan biraa takka illee hin qabdan oopshinii isin qabdan manaa wajjin gubachuu beektee akka ati nama hiisisaa turte akka ati nama tumaa turte akka ati nama ari'aa turte yookaan umurii keetiin biyya ari'amtee biyya keetirraa baatee gurra kee qabanii mana murtii addunyaatti si dhiyeessuu yoo biyyaa baqattee baatellee sanaafiyyuu wanni isinirraa oolu tokko hin jiru jechuudha filannoo takkittii malee filannoo lama hin qabdan filannoo takkittii hin qabdan uummata Oromoo bira dhaabbachuudha waraana qabdaniin sigalee qabeenya qabdaniin sammuu qabdaniin ilmaan Oromoo wajjiniin dhaabbattanii mirga ilmaan Oromoo falmuun barataa wajjiniin dhaabbachuu qeerroo wajjiniin dhaabbachuu kanarraan kan hafe wanni isin haasoftan wanni isin gootan halkanii guyyaa yoo walitti walgahii teessan furmaanni isin fiddan tokko jiru kanaafuu wanni warra olaanaa sanitti hin xaragamnaa lafarraa xaragam waa kuwaasinii hafuu miti kana amantanii jirtan akka gaariitti amantanii jirtan wanni ati amma jechaa jirtu kun beektee yoo uummanni kana mirga kennitee uummanni kun galaana nu xaragan jettee jirta uummanni kun akkasii xaraguudhaaf duubatti hin deebine kana quba qabaat kana beek kana akka gaariitti hubat wanni isin gochaa jirtan kun ammallee waa'ee jaarsummaa kana uummanni Oromoo bara baraan hin sobamnu jechuudha bara baraan hin sobamnu wanni nu soban takka illee hin jiru kanarratti of eeggannoo guddaa abbootiin qabeenyaa abbootiin amantii biyya keessa jiraattanii fi ilmaan keessan hin ajjeefna hin dubbatinaa kan jettan yoo taatan kanarratti isinillee jara kana wajjiniin lakkaayamtanii jechuudha kanaafuu wanni tokko wanni ilmaan Oromoo balleessu fuuldura dhaabbachuu kanarraan kan hafe wanti biraa wanni isin walloo jettan hin jirtu jechuudha kanaafuu wanti nani gabaabatti isin jechuu barbaadu wanni lammaffaa wanti nani jechuu barbaadu haalli amma nuti keessa jirru keessatti ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirru of eeggannoo guddaan nu barbaachisa of eeggannoo guddaan nu barbaachisu kun maalinni mootummaan kun kufee jira jechuudha mootummaan kun kufee jira namoota beektee lammata deebi'anii leenci ilkaan hin qabne ilkaan artifishaalii dhaabbachaa jira kanaafuu kanarratti ilmaan Oromoo of eeggannoo guddaa barbaachisa of eeggannoo guddaan nu barbaachisu wanni wareegama ilmaan Oromoo kafalaa jiran kun wareegama xiqqaa otoo hin taane wareegama guddaadha jechuudha wareegama guddaa kana kafalamee akka bara 91 akka hin taane wanni guddaan of eeggannoo nu barbaachisu ammallee of qopheessuu danda'uu qabnaa jechuudha of qopheessinee humna keenya keessa fi alaan jabeessinee kanarratti yoo xiyyeeffanne jechuudha akkuma argaa jirru namoonni beektanii kana duras dogoggorarraa of deebisuu hin dandeenye warra namoota tokko jala fiigaa jiran yookaan bakka adda addaatti fiiganii of mul'isaa jiran interview adda addaa kennaa jiran jechuudha
maaliif inni eenyu obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo Lataa bara 1991 dogoggorri inni uume amma ammaatitti ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa otoo hin jedhin kan lafarraa ficcisiisee jechuudha. Kanaafiyyuu dogoggora kana deebisanii ammas lammata nurratti hanqaaruudhaaf yookaan immoo nu fixuudhaaf nu ficcisiisuudhaaf yoo kan godhan ta'e ofirra garagaranii badii kana dura balleessan sanirraa waan tokko hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu ananatti hin tolle beektee nan gammachiifne yeroo deemanii miidiyaa halagaa wajjiniin deemanii rakkina ilmaan Oromoo yeroo haasa'an nan gammachiifne yookaan immoo yeroo isaan deemanii rakkina ilmaan Oromoo halagaa wajjiniin haasa'an. Kanarratti wanti nani isaan hubachiisu yookaan immoo isaanitti dhaamuu barbaadu maalinni wallisaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa kan hanga ammaatitti sammuu ilmaan Oromoo keessaa hin dhabamne jecha eebbisaa addunyaa yookaan walli sirba inni sirbe rakkina ilmaan Oromoo deemanii halagaa wajjiniin dubbachuun wal hamachuun yaa hafu waan inni jedhe san sirba walaloosaa san otoo silaa akka gaarii naa danda'ame irra godheetiin yookaan bakka san fidee dhageessisuu barbaada. Wanni kana dhageessisuu barbaaduuf nuti ilmaan Oromoo rakkina keenya namatti gabbaanee dubbachuu otoo hin taane rakkina keenya ofii keenyaa furachuu qabna jechuudha. Nama nuu gadiititti rakkina keenya himannee nama furmaata nuu kennuu hin dandeenye. Rakkina keenya himannee wanni nuti of xinneessinuuf tokko hin jiru jechuudha. Kakali bora padenu, kagatir kadenu, garamola katangada, kawe kohude. Kakali bora padenu, kagatir kadenu, madawala butangada, kawe kohude. Ekdom Oromo pembigara jirtan, Rusia Pauropa Amerika jirtan, dam kedapatina akan mengadakan, yole dogoggornti akan menggodkan. Umat Oromo, dino jiya rabati batu, kamalu bisan garati ko, wali wala machu, ko wali kipatu, rakko balino piya lagati machu, mea budisa, tokkummaa jabeessa, kana qorumsa. Kanaafu namoonni akka uummata Oromoof yookaan Oromoof yaada, ala Oromoof yaada, hegeree Oromiyaaf yaada jedhan waan nuti haasofnu yookaan waan nuti jennu kana yaada keessa nuu galchuu danda'uu qaban jechuudha. Namoonni akka kiyyaa kan na fakkaatan miliyoonan dhalatanii jiran miliyoonan dhalachuu deeman. Maaliif yaadni nuti barbaannu yookaan kaayyoon ilmaan Oromoo wareegama ilmaan Oromoo kaleessa itti kafalansan galmaan gahuun malee nuti maalinni mootummaa ce'umsaa kan Itoophiyaa ijaaruuf hin deemu. Oromiyaa taatee mul'achuu qabdi malee Oromiyaa dhiigni kunii fi lafee dhiigni kun irratti dhangala'ee lafeen kun hundi irratti caccabee lammata deebitee maqaa biraatiin maqaa uumamaan qabnu dhiibnee maqaa biraatiin yaamamuudhaaf takkumaa gonkumaa ilmaan Oromoo warri na fakkaatanii fi kan kana dhaga'uu hin feene hedduutu jira jechuudha. Akka uummataatitti waliin jiraachuun waan biraati. Garuu maqaa keenya jijjiirree maqaa halagaan nuu kenne fudhannee maqaa kanaan gara fuulduraatti deemnan abadan gonkumaa waan natti hin fakkaanne jechuudha. Kana sammuu ilmaan Oromoo yookaan dhaloota qubee keenya sammuu keenya keessa kan jiru wanni nuti hubannu Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee guddannee Oromoo taanee du'uu barbaanna. Maaliifannanii maqaa biraa natti laxxafanii maaltu narraa hir'atee kan jedhu santu yeroo hundumaa dhaloota qubee keessa deema. Oromiyaa ta'uudhaaf maaltu irraa hir'ata? Maali wanni irraa gabaabbate? Maali wanni irraa fokkisu waan jedhu san laalanii jechuudha. Kanaafuu hamma kana fokkinaa fi gabaabbinaa fi hanqina hin qabaannetti maqaa keenya waamamuun
dirqama nu barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni nu fakkaatan namoonni akka keenya kan nu waliin jiran nu jalatti hammatamanii maqaa keenyan waamamuun rakkina tokkoon qabnu jechuudha. Garuu gaddeebinee of xiqqeessinee maqaa saba xiqqootiin waamamnaan hin ta'uu abadan numan fudhanne jechuudha. Kanan dhaamuu barbaada. Walumaa galatti uummanni keenya kan biyya alaa fi kan biyya keessa jiru waa'ee mootummaa ce'umsaa mootummaan kun kufee akka lafa jiru beekamaadha. Kanarratti of qopheessee akka lammata akka halagaan nutti naggaaman halagaan nu dha'uu miti akka gaadduu keenyarra dhaabbanne akka nuti waa gama tokkoon illee injifatamuu hin dandeenye waa hundaan irratti of ijaaruu danda'uu qabna jechuudha. Wanni yeroo ammaa kanatti barbaachisu kaayyoon hundi keenya iyyuu Oromoodhaaf hin qabsaa kan jedhu kan dheeraa fi gabaabaa haa ta'u yaada adda addaa kan qabu bilisummaa Oromiyaa namni amanu walabummaa Oromiyaatti namni amanu namni tokkooyyuu namni wallibu tokkollee hin jiru jechuudha. Ammoo ilmaan Oromoo deebisnee gabroomsina kan jedhamu yoo jiraate dhiigni kunii fi lafeen kun itti kafalame waan hin taane kanarratti asumarratti hin gabaabsuu barbaada. Ani alagaa wajjiniin deemanii haasa'uurra obboleessa ofii hamaan ofii hamaamota ofiiti kan jedhu san waan san fudhatanii ilmaan Oromoo wajjiniin haasa'uutu barbaachisaadha. Dhaloota amma jiru kanaa wajjiniin haasa'uutu barbaachisaadha. Dhaloota kana tuffattanii lakkii nu isin hin beektanii nutu isinii beeka kan jettan yoo taatan gama kamiyyuu gahuu akka hin dandeenye dhumni keessan fokkisaa akka ta'e. Kanaafuu seenaa waan kana dura hojjetanitti illee akka abaaramuu deemtan yoo lubbuun jiraattan immoo akka itti gaafatamuu deemtan kana hundatu isin eeggataa jechuudha. Kanaafuu waan kanarraa of qusadhaadha. Sanyii goobanaa daacee waan goobanaa daacee nu godhe deebitanii goobanaan lammaffa bara baraan goobanaan akka goobanaa dhalachuu qabu. Goobana sanyiin goobanaa dhumuu qaba. Xaragamuu qaba ilmaan Oromoo keessa. Goobanaan lammataan nu barbaachisu. Kanan jechuu barbaadaa galatoomadha. Horaa bulaadha.